dhadhaa itti beeysanii fi yookiin ammoo tuyyuu jalqabarraa hamma dhumaa mana kiyya keessatti dhadhaa akkamitti beeysaa akkasuma ammoo tuyyuu maal itti godhamaa na barbaachisa. Warrootiin biyya namaa jiran irraanfatanis tahee akkasuma ammoo tuyyuu karaa salphaa tahee fi laafaa taheen dhadhaan kennaa mi'aayu hedduu jechuudha. Mi'eessituu nu barbaachisu. Akkuma argaa jirtanii dhadhaa siniin bitadhee malee raaseetii miti. Dhadhaan kiiloo caalaa dhadhaan siniin bitamu osoo baadiyyaa irratti maatii barbaachiftanii jettanii hedduu namatti tolaa isiniin jedha. Asuma namoota iyyuu viidiyoo jalatti maashaallah jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune jirra jirtu amantii kutaan osoo waliin qoodin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa baga jiraattanii hundumti keessanuu iyyuu wanni isiniin jedhu yoo jiraate hundi keessan amantii kutaan osoo waliin qoodin laayikillee sheerillee viidiyoo kiyya naa godha. Akkasuma immoo viidiyoo yoo laaltanii jettan maashaallah jechuudhaan barreessaa. Maaliif jennaanin namootiin hedduun waa'ee nyaataa gadi dhiisinii jettanii kuuwwan namoota iyyuu abboo gannuu dhiisii irraa barannaa hin irraanfanne ittiin bohaarraa jedhaa jirtanii anillee jechuudha harki caalu gannuu dhiisii ittiin bohaarraa waan ta'eef kanaaf warri kuuwwan ammoo naan warra sirritti jechuudha anumaaf sodaatanii na jaalatantu iyyuu gadi dhiisin jedhanii kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hubadhaa maashaallah dhadhaa siniin kun akkanatti jechuudha argitanii maashaallah tabarakallah. Akkanatti akkuma argaa jirtan kanatti siniin kaayamee jechuudha. Kun sinii gubbarra ol baya. Kunillee waan makiinaa keessa fageenyaa dhufeef malee akkana gurgurama. Amma dhadhaan kuni akka shakkii kiyyaatitti kiiloo tokkoon caala jedhee yaada. Garuu siniidhaan siniin as haganaa tana kun bakka kana qirxii kan argitanii qirxii makanatu iyyuu sinii seenee malee akkanatti taa'ee gurguraman beeytan jedhee yaada. Maashaallah tabaarakallah kunoo. Akkuma argaa jirtan kanatti amma dhiiqnee jechuudha waliin jalqabaaf ammoo jirtan kana jechuudha asitti sukaayiidha namootiin waan adda addaatiin waamuu dandeettanii sukaayiidha inni kun murteessaadha yeroo dhadhaa baysinu jiidhaallee itti godhuu dandeenya garuu ani kagogee asitti ammoo absuudaadiidha asitti absuudaa gurraacha asitti abishiidha asitti dimbilaala inni kun kororimaadha asitti ammoo tuyyuu kororimaa qola kororimaa jechuudha yeroo kororimaan keessaa bahee jedhe kagannu saniidha asitti qarafaadha jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mi'eessitoota kanaan alaallee fayyadamuu dandeettan isinii kamtu naami eessaa kamtu iyyuu hedduu dandama gaarii akka qabaatu yookiin akka naa urgaa'u naaf taasisa jettanii fayyadamuu dandeettanii jechuudha dhadhaa irratti haa ta'u malee ani mana kiyya keessatti yeroo baay'ee akkuma isinitti himee jedhe dirqama waan fiduu odoo hin tahiin waan qabu qofa irratti xiyyeeffadhe waan mana kiyya keessa jiru itti fayyadama yeroo hunda kanallee ittiin godhu isinii galaa jiraami garuu amma waan qabuuf jecha wantoota isaaf barbaachisan akka sirritti maa'uu fi akka urgaa'u taasisanii itti fayyadame akkasuma immoo tuyyuu ani sooqiddallee akka shaaraan isa addaan naa ba'u itti godha akkasuma immoo tuyyuu bismillah isa qofa soogidda qofa odoo hin tahiin barbareellee xiqqootti godha dhadhaa jechuudha akkuma argaa jirtan dhadhaa kun kalara kanaan jechuun ani hedduu natti hin tolu namootiin hedduu dhadhaa kalara akkanaatiin jaalatanii jechuudha garuu micciirraa fi yookiin ammoo cuukkoo yookiin dhangaan yoo hojjechuu barbaade malee yeroo manaaf nyaataa fi mana kaayachuu barbaadutti barbaree xinnoo itti godha isinillee ammoo tuyyuu akka isinitti tolee isinin jedha. Kanaafi namooti maatii kiyya taatanii akkasuma ammoo hordoftoota umurazaan oroo yookiin ammoo hordoftoota kiyya taatan hundi keessanuu akka sabiskiraayibii warreen goone sabiskiraayib gochuudhaan maatii kiyya dabalamtanii oolmaa fi akkasuma ammoo jiruu fi jireenya bittaa fi gurgurtaa gatiilee meeshaa fi akkasuma amaanaa sarpiraayizii adda addaa na waliin daawwattan abdiin qabaa isinin jedha sababni saffaayaa yookiin ammoo gingilchaa kana dhiqaa jiruu fi akka bishaan sirriitti irra naa goguu fi namootiin tokko tokko jechuudha
jiidhaa isaa maasaa irraa yookiin immoo qe'ee keessaa yeroo tokko ni qabama jechuun ni qabaatanii biyya keenya keessatti isa sanii yeroo roobni irraa dhiqutu jira bishaan xiqqoo mara laatanii itti godhuu dandeettanii kunillee kama nama biraatti jechuudha ofii keenya gahee jedhee goysinee haala kanaan ani kaayadhee isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya biyya keenya keessatti baay'ee gogaanuyyuu hin baay'isanii garuu ani gogamaan baay'isa. Asitti illee qola kororimaa kanallee gatuu waan hin feenee fi erga dhadhaa baay'isaa jiraadhe jedhee kaayee isa sanillee waan qimamii yookiin mul'ifama mi'eessituu mana keessatti ittoo ittiin hojjedhuun qopheessaa jiruu fi namootiin jechuudha meeshaalees tahee akkasuma immoo mi'eessituu adda addaa waan barbaadan barbaree shiroo barbaadan akkasuma immoo nyaata waliin makaallee qopheessaa jirra. Viidiyoo haala naaf hin mijanne nama waan qopheessuuf namootii hedduudha jechuudha. Hundi isaanii gahee adda addaa qabani. Sababa saniif jecha baay'inaan na argachuu dadhabdan malee na argattanii isiniin jedha kunoo akkanumatti itti goone yoo inni sirriitti baqee jedhe barbaree akkasuma immoo sooqiddallee itti goona. Sooqidda ammallee itti godhuu ni dandeenya. Akka shaaraa addaan nuu baasuu jedhanii yeroo tokko haawwaleen yeroo dubbatanii kunoo akkuma sitti argaa jirtanii abishiillee ni foolii gaarii akka qabaatuu fi akkasuma immoo dhadhaan keenya akka bareedaa ta'u nu gargaara. Isa maleellee faayidaalee hedduu qaba. Foolii qofarratti xiyyeeffannaa malee amma nu dhugaa dubbachuu fi qaama keenyaafis tahee fayyaafillee baay'ee bareedaadha. Akkasuma immoo absuudaallee baay'ee bareeda gurraachas tahee adiilleen dimbilaallee hunduu fayyaallee wal qabate hedduu namatti kan toludha. Hundumaaf isin ammoo laayik gochuudhaan akkasuma immoo warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo oolmaa qofa osoo hin tahin viidiyoon namoota biraa hooma xiqqoo isii yoo gadhiisantu baay'ee ilaallama jechuudha. Garuu kennaa mootuyyoo waan feetellee gadhiisi waan bareedaa hanga barbaadde waan feete dalagee waan feete hojjedhu gadhiisi baay'ee hin laallamu. Dirqama jechuudha ibiddi baay'ee laafaa ta'uu qaba. Akkuma beekamu yookiin akkuma baratame dhadhaan yogguu danfifamu yookiin danfifamu aadaa keenya irra dhalannee irra guddanne irratti barbadaa yookiin ammoo ibidda erga boba'ee gara jechuudha. Arrabni ibiddaa yookiin ibiddi ol boba'u sun dhumatee jedhee barbadaa irratti jaayitti kan baay'isanidha isiniin jedha. Aadaa durii isinitti himaa jira. Ammallee aadaan haa jijjiiramuu baatu jechuun meeshaaleen yookiin ammoo fayyadamtoonni meeshaan itti fayyadamnu gara sibiilatitti illee faararraa yoo jijjiiramee jedhee akkaataan fayyadama akkuma san jechuudha. Ibidda boba'aa yookiin ammoo baay'ee ibidda guddaa ta'e yookiin kasala irratti amma fakkeenyaaf dhaloonni amma istoofii kasala fayyadamanii yeroo namootiin sirriitti istoofiin keessanii humni isaa yookiin ammoo ifaan isaa sirriitti isiniif hojjetu yeroo humni isaa dadhabe yookiin ammoo inni gara jechuun dadhabaa ta'e humni laafaa ta'e sanii dhadhaa odoo baay'ifattanii dhadhaa fayya qabeessa akkasuma ammoo dhadhaa baay'ee bareedaa ta'e maashaallah tabaarakallaa akkasuma san qofa odoo hin tahin dhandhama gaarii qabaatu argachuu dandeettani. Fakkeenyaaf yoo ibidda isaa jechuudha ibiddi sirriitti kan ol boba'u ta'e akka dhadhaan kun dafee baquu danda'a. Garuu amma kiyya haga ammaatitti ilaala maashaallah tabaarakallaa argitanii keessa jira jechuudha. Suuta wal gadhiisaa jira. Dafee baquu danda'a. Haa ta'u malee danfisuu osoo hin tahin nu ka barbaannu baqsuu yookiin ammoo wantoota itti goonu kanaan wal fudhachiifne akka dhandhama gaarii nuuf qabaatu fayyaafillee faayidaafillee mi'aafillee mi'eessituun kunniin akka wal fudhatu waan nu barbaachisuuf jecha dirqama gabaabamatti ibiddi laafaan yookiin ibidda salphaa ta'uu qabaa isiniin jira. Itti aansuun warri kasalaan baay'isitanillee kasalaa erga nyaata itti hojjetattanii mandajaan OA yookiin ammoo waan biraa hojjettanii geessitanii itti baay'isuu dandeettan irra kaa'uu dandeettanii isiniin jedha. Akkasuma warri istoofii malee mandajaa hin fayyadamne osoo yeroo tokko takka kasala buna booda irraa xumurtan san irratti baay'ifattanii hedduu bareeda. Istoofii malee lakkin fayyadamullee yoo ta'an yeroo humni istoofii dadhabe yookiin ammoo istoofii hir'atuu danda'u yoo ta'e istoofii tachiifaa odoo fayyadamtanii baay'ee bareeda filatamaa isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunoo akka kana jira akkana fakkaata walumaan baay'isinee walumaan nyaanna jala koomentii maashaallah jechuudhaan rabbiin waasiheessu isinillee jechuudha hunda keessanuu fayyaa rabbi isin haa kennu. Sooqidda ittiin guddisu xinnooma isii itti godha. Sooqiddi yeroo tokko shaaraa addaan akka ba'u nu gargaaradhani. Dhadhaa manaa waan ta'eef isinii galaa jira. Shaaraa baay'een qabuyyuu osoo silaa dhadhaa gabayaa ta'e wantoota adda addaa jechuudha. Hanga ammayyuu hin turu akkana ibiddarra ture ufiiniyyuu lallaafa jechuudha. Dhadhaan amma yeroo amma gabaa keessattis ta'e suuqarratti illee waan adda addaa qabaachuu danda'a. Kana namni hundi keessanuu ni beeytan. Akkasuma ammoo areera wajjin illee maashinni biraasuu danda'a. Garuu dhadhaan manatti uumarraa san kunoo baay'eeyyuu shaaraa qabaatee sin rakkisu. Hundaafuyyuu hanga dhumaatitti illee laayik illee sheer illee godha. Baay'isinee wal wajjin turra obsaan na eeggadha. Baay'iseetuma hin dhimbiibu galgala dhimbiiba maaliif jennaani akka mi'eessituuleen tunniin itti naabaatu waan barbaadu.
Akkuma argaa jirtan kana jechuudha maashaallah gara dhumaatitti deemaa jira dhadhaan keenya haala salphaa tahee fi ibidda laafaa ta'een bilchaatee kunooti argaa jirtanii akkanatti addaan bahee jechuudha shaaraani ganaadha ammallee hin hafaa akka isinii galee argitanii ganaadha. Ganaa shaaraa fi dhadhaan wal qoodee jechuudha hin hafa yeroo hedduu wanni ibidda isaa laaffifnuu fi akka shaaraa fi dhadhaan bilchaatee addaan ba'u barbaanna malee akka nu jala gubatu feeno namoota iyyuu barbaree waan barbaaduuf barbaree ammuma itti godhaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin barbaadan barbaree ittiin godhina ka hajamtan itti godhaa ka hajamtan ittiin godhina sun filannoo keessanii maankaan xiqqishuudha waan ta'eef maankaa sukkaara sadii itti godhee jechuudha xiqquma kalariin isaa yookiin ammoo bifni isaa xiqqishuu isin haa jijjiiramuu barbaadetti argitanii amma xiqqoo jijjiirame ammallee shaaraallee si gargaara waan baay'ee si gargaara barbareen akkuma mi'aa qabdu nyaata irratti illee foolii qofa odoon tahiin faayidaalee qaama keenya keessaaf ni qabdi wanni faayidaa hin qabne silaa qaama keenya keessattuu nyaatamu kanaaf isin akka feetanii baay'ifachuu karaa feetanii qopheeffachuu ni dandeettanii ammas ganaa nahafa ibiddi laafama tahuu qaba hundi isaa akka amma qixxee kanaan argaartanii koqaa jiru kana danfaa jiru yookiin koqaa jiru kana bakka kana hundaanuu akkasii yoo koqee jedhee kun ulaalaa jalqabaa jiru argitanii asilleen kun argaartanii sirriitti isinii mul'ata jedhee yaada inshallah yeroo akkanatti koqaa deemu shaaraan wal qoodama garuu yoo ibiddi sirriitti guddaa ta'e ilaala distiin xiqquma ishii nama gubdi yoo ibiddi sirriitti guddaa ta'e ammoo dhadhaan kun hin gubatu akkamitti wanni bishaanii gubata jechuun hin dandeettanii dhandhama isaatu jijjiirama kanaaf haala kanaan dhadhaa keenya baay'ifannee jechuudha amma haguma xiqqoo isiittu hafee shaaraan addaan qoodamee yoo jedhe lafa kaa'ee yoo inni qorree jedhe dhimbiibadhee gabaabamatti nyaata kiyyaan tajaajila garagaraa kennaa deemsifnaa jechuudha. Kanaaf namootiin viidiyoo kana jaallattanis ta'e akkasuma ammoo hedduun keessanii ittiin gammaddan ittiin yeroo baay'ee dhadhaa bakka takka baay'ifadhee kaa'edha kun ulaalaa sirriitti ganaa shaaraan addaan baya sooqiddallee yoo shaaraa sirri qabaatee jedhe sooqidda xiqqoo ittiin guddiftanii reefillee itti godhee jira itti goonaa jechuudha. Sooqiddi shaaraa akka addaan qoodu qofa nu gargaara malee waan biraa waan nyaataatti sooqiddi waan godhamuuf baay'ee nu barbaachisu akkas jennaan ittiin guddisina. Maankaan ittiin godhu maankaa baay'ee xiqqishu waan taateef maankaa lama akkas sadiitti godha. Maankaa xiqqishuudha maankaa shaayii sukkaaran kuran san jechuudha isiyyuun geettu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka kana fakkaata. Namni jaalattanii jettan subscribe like illee godha. Kanaaf yoo inni addaan bahee jedhe akkanuma ibidda laafaa kanarra tursiisee jechuudha yoo inni addaan bahee sirriitti bilchaachuu isaa amma urgaa jira jechuudha naannoo marti urgaa'ee jira silaa viidiyoo keessatti waa isinitti mul'ataaree urgaan isaa silaa isin agarsiisa achi booda kun olaala maashaallah argartanii miila yoo akkana asiyyuu ol darbu shaaraa irrayyuu dhadhaa bareedaa kanatu iyyuu oolaa jechuudha argitanii namootiin gariin dhadhaa diimaa hin jaallattanii adii feetanii an micciirraa yookiin dhangaaf malee hin jaalladhu sababni micciirraayyuu akka inni hin diimannee fi dhadhaa adii godha malee an dhadhaa kalarii akkanaa qabu kana jaalladha argitanii maashaallah tabarakallah kanaaf maashaallah jechuudhaan akkasuma mutu kun addaan baay'ee argartanii akkanuma deemee addaan baa garuu ibiddi guddaa ta'e murteessaa wanni isin beekuu qabdan ibiddi guddaa ta'ee jennaaniin akkanatti addaan isiniin ba'u akkam addaan baa jiru kana argitanii haala salphaa ta'e kana wal qoodaa rishaara gara tokkotti ofirraa qulqulleessaa jiru kanatti akkan isiniin ba'u isiniin jedhaa hin danfaa isin harkaa jigaa danfee jiga isinii galee ol danfee jiga waan ta'eef kanaaf inshallah hin beeytanii warroonni dagattanillee yaadadhaa warroonni ammoo ittiin bohaareettanillee ittiin bohaara warroonni ammoo tuyyuu hin irraanfadhe hin bara jettanillee irraa bara akkasuma ammoo tuyyuu laayikillee sheerillee hiriyoota keessanii godha maashaallah tabarakallah hundi isaatu amma kana kuno hojii eegalee jira jechuudha argitanii asasiilleen hundi isaa shaaraan gubbaa malee jaran jiru jechuudha kunniin hundi isaatu iyyuu asiilleen akkasii sosocha itaananii irraa fuudhee akkana jalaan gubanne akka distiin nalaan dhuune lafa kaayee yoo inni qorree jedhe shaaraan gubbamarra taa'a yoo isin distii akkana qaqqabdan yookiin cilfaadhaan hin waraaba jettan shaaraa akkanumarraa dhooftanii jechuudha kun akkuma ammaa kana argitanii amma waan danfaa jiruuf malee ila kun argitanii ila xumuramuu ga'e argaartanii maashaallah tabarakallah akkanuma gootanii cilfaa golboodhaan waraabdanii dhimbiibuu dandeettan argaartanii ufii uf qooda argitanii kun olaala akkanumatti dhimbiibbatti dhimbiibdanii jechuudha kun argitan jedhee yaada kanaafi namootiin jaalattan laayikinaa godhaa koomantiillee maashaallah jedhaa kasifaa rabbi nuuf haa taasisu isin hundi keessanuu maashaallah jedhaa isiniin jedhaa isin jaaladha isin kabaja maashaallah horaa bulaa